Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkan jirtu maatiiwwan chaanala kooti hundi keessan baga nagaan dhuftan daawwattoota keenya barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e hundi keessan kan itti fayyadamtanuun isinii qabaddee dhufe daawwattoota keenya barnoonni kun hunda keessan fayyadaa na waliin turaasnin jedha akkaataa yeroo viidiyoo itti maxxansitanu yeroo viidiyoo maxxansitanii kaatan viidiyoo keessa sun namoota hedduu bira ga'uu yoo dide Video keessan nama hedduu bira yookaan namni isin ilaalu yoo dide akkaataa itti isin sirreeffachuu dandeessan akka namoota hedduu bira ga'uuf akka isin waa hundaayyuu itti sirreeffachuu dandeessan yookaan immoo suuraa gubbaa kaawwattan tambilii isaa yoo diqqata dogoggoraa waan hin taane irra kaawwattan akkaataa isin itti sirreeffatanii suuraa bareedaa irra kaawwachuu dandeessan karaa sirrii ta'ee isin agarsiisa hundi keessan na hordofaan isin jedha warri chaanala kootiif haarawaa taatan subscribe godhaatii maatii kootitti dabalamaa isin jedha warri maatii kootitti like tuquudhaan na hordofaan isin jedha daawwattoota keenya Barnoonni keenya har'aa daawwattoota keenya duraan namni YouTube Studio Chrome keessa galee fayyadama amantana YouTube Studio irratti nu dhufee jira isin jira application YouTube Studio kana yookaan immoo Watch Studio kan jedhamu kana bilbila irraa qabaachuu qabdan hundi keessanuu bilbila irraa qabaachuu qabdan isin jira akaleessa guyyaa kaleessa akkaataa tambileetti hojjetan yookaan immoo suuraa viidiyoo gubbaa kaawwattanu yeroo gadhiisuu kaatan Surah video gubbaa kaawwatan sana isin barsiisan ture suuraa sana yoo gaafa awwalaa viidiyoo maxxansitan sana viidiyoo keessan dogoggoraa yookaan immoo dalagaa sirra jiraate haalan taane maxxansitan akkaataa isin itti sirreeffachuu dandeessan ammasoo viidiyoo keessan namoonni biroo yoo isin ilaaluu didan nama hunda bira akka yoo inni ga'uu dide akkaataa inni nama hunda bira ga'u akka isin itti sirreeffattanu isin agarsiisa na hordofaati YouTube Studio bilbila irraa gabbufattanii hundi keessan ni qabdu studio kana Watch Studio kan jedhamu kaanii seentu Guyyaa lamaan booda guyyaa sadii booda viidiyoo maxxansitanii ennaa yoo bilbila keessa irra jiraatellee haala itti sirreeffachuu dandeessan namoota hedduu bira akkasii gahuuf YouTube Studio kana keessa eega seentanii asirratti kontir kan jedhu ni jira kalamaffata dashboard kan jedhu taanee ni jira haala kanaan viidiyoo keessan as keessatti argattu irra baay'een keessan ni beektu viidiyoo takka as keessaa Fakkeenyaaf viidiyoon tokko nama hedduu bira ga'uu didee jennu fakkeenyaaf viidiyoon keessan namoota hedduu bira ga'uu didee jennu akka inni namoota hedduun ilaalamu akka inni nama hedduu bira ga'u akkamitti akka gochuu dandeessanu jechuudha akka goota namoonni hedduun isin ilaalan jechuudha akka inni nama hedduu bira ga'u akka isin sirreeffachuu dandeessan haala kanaan fakkeenyaaf viidiyoo takka irratti okee godhee isin agarsiisu viidiyoo takka kanuma biloo korra jiru tokko irratti okee godhee isin agarsiisu fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti tokko yookiin immoo niyuusaa xiqqaadha namoonni namni na ilaalan jiru haala kanaan viidiyoo takka isaarratti eega okee godhanii namni isin argaan jiru yoo ta'e haala itti sirreeffachuu dandeessan asirra eega haala kaseentanii mallattoo qalamii ni jirti asirra oggota kaanii tokko Yookiin immoo gubbaa suuraa gubbaa kanallee jijjiirachuu dandeessanii profaayilii kana yoo inni profaayilii kana suuraa gubbaa jiru kana namoonni isiniif hin taane ta'e yookaan immoo barreeffamni keessa waan hin taane awwala harka keessa jiraattan barreeffama sirreeffachuudhaaf mallattoo qalamii kaanii tokko duraan haala kanaan hin baasu hamma haala salphaa ta'een sirreeffachuu dandeessan hundi keessanuu egaa haala kanaan barreeffamatti tuqnee chenga kajeeni jira suuraa qopheeffatanii qabdan jechuudha tambilalli aan saayizii tambilaliitiin akkaataa tambilaliitti hojjetanuu namoota baay'ee beektu irra baay'een keessan suuraa sanallee jijjiiruu barbaadan haala kanaan jijjiiruu dandeessu suuruma takka irra keessanii fakkeenyaaf suuruma bilbila keessaa qabu irra kaa'ee isin agarsiisu suuraa duraanii irraa kaasee suuraa kana irra kaa'ee isin agarsiisu fakkeenyaaf suuraan kun akkaataa YouTube itti baratan jira fakkeenyaaf duraan dogoggoraanii yookiin immoo dalagaan natti baay'atennaan akkuma argitan yoo gadhiiftan jechuudha osoo hin barreessin suuraa sana eegara keessanii den gootanii save gootanii ammallee descriptionii isaa yoo diqqata sardamtanii barisan description jechuun irraan gadee kanaas jemmar descriptionii title jedhanii baasa wata dhimma viidiyoo irratti dubbatuu fi barreeffama ajjalatti barreeffamni irra caalaa irra baay'een keessanii beektu Kana descriptionii isaa yoo diqqata gaaf awwalaa dogoggortee jiraattan haala itti sirreeffatan qubee 5,000 namaa kenna haala itti isin descriptionii yookaan immoo YouTube keessan akkaataa nama hedduu bira gahuudhaaf irra deebisanii kana karaa sirrii ta'een barreessuu qabdan isin jedha namoota hedduu bira gahuu fi mallattoolee adda addaa kana fayyadamtanii fakkeenyaaf mallattoo kana fayyadamee Abduu Jimmaa jedhe ammallee walitti buttanii yookaan immoo gadi buttanii akkasitti mallattoo kana fayyadamtanii jechuun mallattoo kanaa fi mallattoo hash mallattoo kuma silaalee qabu kana fayyadamtanii hundi keessan akkaataa YouTube itti banatan akkaataa YouTube itti banatanu jettanii ammallee gargaddiitti gabbuttanii hash gootanii mallattoo kaanii keessu akkaataa YouTube itti banatanu karaa sirrii ta'een jedhee yoon barreesse namoonni kacaarraa karaa sirrii ta'een jedhanii barreessan yoo jiraatan akkaataa fakkeenyaaf amma kun fakkeenya qubee kaatu kennaan namoota qubee kaarraa kaan indaalle fidina baasin haala kanaan karaa sirrii ta'een jedheen akka kanaan haala kanaan isin itti fuftanii haala kanaan barreessuu dandeessanii isin jedha an fakkeenyaaf hammoo kana fayyadamee isin agarsiisuun ammallee dubbatti deebitanii irra baay'ee irra cimaa kan isin agarsiisuuf ka duraan namoonni hedduun Google Chrome keessa seenanii YouTube Studio seenanii achitti fayyadamanu hamma YouTube Studio kana irratti fayyadamuu dandeessanii asirratti moving option ka jedhu ni jira asirratti kan jallaa kanaat tags ka jedhu creating group ka jedhu asirratti comment and movie ka jedhu kana oggota qabni tokko playlist kan jallaa ni jira tags ka jedhu kun
duraan YouTube irratti yookaan immoo Chrome irratti malee namoonni barreeffachuu hin danda'anu kana ka isin yoo viidiyoon keessan namoota hedduu bira isinii gahuu didee haala kanaan adda taaks ka jedhu kana haala kanaan eega nama hedduu bira gahuu didee akkaataa inni nama bira hedduu gahuu fi haala kanaan mallattoolee ammaan isinii kaayee kee kana yookaan immoo majammaraa asirratti qubee guddaa fayyadamuu qabdu qubee awwala oguu barreessuu qaatan fakkeenyaaf ammallee majammaraa akkaataa YouTube itti banatan viidiyoon koo akkaataa YouTube itti banatan waan barsiise yoo barsiisaadhe akkaataa YouTube itti banatan jedhu ammallee walirraa buttanii kaatanii akkaataa YouTube itti banatan waan barbaadan jechuudha isin waan barbaadan waan dhimma viidiyoo keessan irratti dubbatu sana karaa sirrii ta'een barreessanii walirraa buttanii isin yoo warsi walirraa buttanii inni nu mallattoo x kana isin kaa'a isin ustaniituma walirraa buttanii mallattoolee sana hin fayyadamtanu kaamma masalaalidhaa fi mallattoo Google sana ani fayyadamaa ture discussion yala yeroo jirtan bicha itti fayyadamtu sanatti discussion fi title yeroo jirtan bicha itti fayyadamtu asirratti walumarraa buttanii akkaataa YouTube itti banata karaa sirrii ta'een viidiyoo namaati akka wal makatutti akkaataa ammallee qubee guddaa barreessa ammallee xiqqaadhaan gadi butanii barreessa akkaataa YouTube verify fi itti godhan akkaataa YouTube verify itti godhan jettanii karaa sirrii ta'een yoo akkasittidha yoo waa hundaan waan dhimma viidiyoon keessa irratti dubbatu waa karaa sirrii ta'een akka inni bira gahu jettanii waa hunda asirratti dhimma viidiyoon keessan keessa waan jiru jechuudha wanta viidiyoo keessan keessa jiru isin tuni beekaa waa'ee barnoota yoo ta'e barnoota akkanaan jettu walirraa buttanii ammallee fakkeenyaaf barnoota akkaataa YouTube itti baratan eegatee akkana Google isaatii wal qabatee siitingiilee adda addaatiin wal qabatee jedhee fakkeenyaaf haa barreessu siitingiidhaan wal qabatee Gmail isaatii wal qabatee akkaataa YouTube itti bananu jedhee fakkeenyaaf yoo barreesse haala kanaan isin waa hunda isaa itti guuttanii jechuudha asirratti wanti isin gadhiiftan viidiyoon keessa sana waa irratti dubbatu murteessa isin yoo barsiiftan barnoota adda addaa ta'e warri waa barsiiftanu warri waa application barsiiftan yookaan immoo YouTube illee waa YouTube dhimma YouTube irratti illee wanta dubbatu ta'e waan sana as keessa fidanii galchitanii jechuudha asirratti ifamaa kabraan okay godhe waan sana fidanii as keessa galchitanii jechuudha waan sana fidanii as keessa galchitanii asirratti gaa taaska jedhu kanarratti waa hedduu waa nyaataa ta'e akkaataa nyaata itti hojjetaru shunkurtii timaatii minaamini wanta nyaanni sun of keessaa qabu indaallee itti maktanii barreessitu asirratti qubee hedduu fayyadamuu dandeessanii walirraa buttanii taagisaa akka itti irraa buttanii karaa sirrii ta'een eega akkasitti barreeffatanii kaatanii daawwattoota keenya barreeffama hedduu fayyadamtanii akka itti barreeffatanii kaatanii asirratti dudduubatti deebituun isin nyaata dudduubatti deebitanii Safe kajettu ni jirti mallattoo gubbaa kanarra safe kajettu kana hogguuta akkaawni tuqxuun isin jedhe playlist illee jijjiirachuu barbaaddan barnoota YouTube asirraa argattu amma playlist yankoo sirri'a isin playlist yoo jijjiirachuu barbaaddan haala kanaan asirratti public bicha tuquu hin qabdanu public ka jedhu kana tuquu hin qabdanu har'a yoo barreessitan guyyaa boruu itti gayu viidiyoon keessan nama bira gahuu jalqabu jechuudha akka yeroo viidiyoo gadhiifnu DV seenuu yoo barbaanne akkaataa amma maxxansuu barbaanne jechuudha viidiyoo amma maxxansuu barbaanne karaa sirrii ta'een amma maxxansuu dandeenya garuu kana public itti hin buutanu guyyaa boruurraa qabeeti yoo har'a irratti barreeffattan inni guyyaa boruurraa qabee viidiyoo keessan kan namaatii wal makee jechuudha namoonni hedduun wanta sana waan qubee isin as keessatti barreessitan yoo diqqata barreessan viidiyoo keessan argachuu danda'u isin jedha eega fixxanii asirratti safe ka jettu ni tuqxu safe kana eega tuqxanii daawwattoota keenya gara qafoo keessanitti safe isinii ta'a gara YouTube studio keessa safe ta'a kaza namni takka viidiyoo yookaan immoo namni takka barreeffamaan tana amma isin barreessanii kaatan kana yoo diqqata kee namni osoo waa barreessuu aqee barreeffama isaa tuqee viidiyoon keessa illee osoo waa barbaadu jechuudha YouTube gubbaarra safe gagoota dubbatti deemtu safe ta'ee jira jechuudha namni osoo diqqata waa barbaadu wanta isin akkeetti barreessan kana yoo barreesse viidiyoo keessan argachuu danda'a viidiyoo keessan haala salphaa ta'een namoota hedduudhaan akka isin ilaalamu godhachuu dandeessu waan duraan YouTube studio keessatti fayyadamtanu jechuudha amma karaa salphaa ta'een Google Chrome keessatti fayyadamtanu karaa salphaa ta'een YouTube studio keessatti itti fayyadamuu dandeessanii haala dogoggoraatiin viidiyoo keessan yoo maxxansitanii jiraattan haala kanaan sirreeffadhaa isin jedha hundi keessanuu haala kanaan itti fayyadamaan isin jedha barnoonni keenya har'a asumatti dhaabbata gaafii yoo qabaattan na barreessuu commentii na barreessuu hin raanfatinaa isin jedha warri haarawaa taatan subscribe na godhaati warri viidiyoo koo beektan immoo like tuquudhaan na jajjabeessaa isin jedha daawwattoota keenya viidiyoo dhaggeeffattan osoo like hin tuqin hin bayinaa isin jedha barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.